Hello. Aku ngajar tuh. Hello. Oh. Hello. Oh, kami. Nagamu. Naga naguma. Kami. Kita. Jira kami. Naga jira naguma. Naguma rakkoon jiru. Ime waan gabaabduu isin barbaadeeti. Oh. Waan jiru quba qabdu natti fakkaata. Nee anu gaafa duraa sana jaarsaa walitti sin dabarsee man keessaa bahe ergasii immoo maalirra akka gaanu an deemsarran ture maalirra akka jirtanii adda baafanne har'a reefuun ijoollee gara sanaa jaalgeerransu argannaanii waan jiru beekume adda baafadheen sitti deebi'aa jedhe deemsuma irran ture ammayyuu malee quban qabu waan biraa. Egaa amma wanti jiru kaleessa ture. Ayyee. Ammoo murtii isinitti deebinaa jedhanii murtii isaan kaan keessatti immoo murtii namuma tokkotti murama ture akka seeraatti kan nuti beennu waan seerri akkatti cabes akkatti seerri ajajni fudhatamuu dide hunda yoo ganuma beenna kana keessatti waan an kaasee isinitti mun qaba amma gabaabumatti kaleessa kanat ta'ee abbaan badii kanaa yookiin cabinsa kana kan fide abaluudha otoo hin jedhiini seeratti dhufanii jechuudha. Seera yeroo isiniin jedhu qaamseetinis anaatinis seeraaf bitanii jechuudha. Tole. Kanaaf iyyuu ta'ennaan immoo an saayidii sanatti gaaga'ama jiru hir'isuuf jecha meeshaa kun lafa kaa'eera jechuudha. Kanaan duras meeshaa lafa kaa'ee hanga lixaatti dhufeera. Eenyuyyuu dhufne abdiin hin dhufne sanyii hin dhufne eebbisaan hin dhufne sana keessatti dhufee fakkeenya ta'e deebee hojiis immoo ergasii dhufee bu'aa dhaabaa meeqa buuseera jechuudha. Kana keessatti kaleessas sanumatti dhufee jechuudha. Kaleessas seerri maaliif cabaan jechaa ture seerri haa cabuutti immoo to'annoo jala na oolchame jechuudha. To'annoo jala ergan oolee immoo waraana dhufee mooraatii na baase waan ta'eef ammaa booda wanni isin gochuu dandeesse yoo jiraate jaalmarroo ammarraa kaasatii dhannoo jala na oolchaa jiru. Yoo inni ajaja fudhata ta'e. Yoo inni ajaja fudhatu ta'e innaan immoo anis ajaja fudhatu jechuudha. Inni hidhannoo hiikkate shoddeen hidhannoo hiikkate giddu galeessa irratti walitti dhufne akka kora waraanaa godhannee jechuudha. Anis waraana qabadhee dhufa inni hidhannoo hiikkate yaa dhufu kan kana booda yoomiyyuu ta'ennaan uummata Oromoof hin ba'e boodus uummata Oromoof hin wareegamu qofottoon ta'u uummata Oromoof hin. Lakkii ani haadha manaa kootii na jalatti buluu qabda akka barbaaddetti abbaan jedhu yoo jiraate immoo kara barbaade naafichisiisatu jechuudha. Kanuma isin jechuu barbaade. Yoo namni karaa sirriin sinii xumura jedhu yoo jiraate karaa bilisaa ta'e karaa zuumis nan sinii dhiyaadhaa jechuudha. Dhugaa jirtu achirratti haasa'u. Lakki yoo jedhame immoo akkuma sakaanii natti hin fakkaatu. Inni kun addadha jechuudha waan hunduma keessaati. Waraana hunda nan hubachiisa. Waraana gidduu nan deema. Nan lolaa jechuudha. Nan lolchiisa numa argitu immoo. Amma kan ajajitti kenne isuma moo shoddeedha? An abbaa ajaja buusan beeku shoddeen dhufaan jira hanga dhufutti shurrubbeen maneedhaa turaa jedhee haase. Kanaan dura eessa ture shoddeen yeroo eebbisaan as ture yeroo seerri hojii gadi laaqamaanii eessa ture shoddeen addana ture miti. Jaarmiyaa mooyyuu qabateen turre olii gaddii jechuudha. Har'a naa dhufaa erga lafa sirreesse erga waraana waa meeqa godhee Richeerdi man kanaan dura cabsinayyuu lolchiisayyuu richeerdi sanayyuu ufee haa cabsu ni dhiiradhaati. Kana nama jabaate silaa namni jaallatu jiru. Amma isirraa ishee jiraachuudhas. Aan kaleessa seera kabajee irraa hiikkame narraa hiikamee hiikamuu koo hin jaallannen fedhii koo dhalan hiikkadhee jechuudha. Waan ani hiikkadheefis hin beeku garuu gaaga'ama jaallan gidduutti hir'isuuf jedheen hiikkadhee ergasii waraan dhufee mooraatii na baaseera jechuudha. Maal godhan? Maal? Diidatti si keessa immoo maal godhan mooraa si baasuu gaafa jettu? Laatti ani manuma hidhaatiin bahee jechuudha. Namuma waraana gidduun jiran. Hello. Ijoolleetti deebitee jirta miti amma? An jaarmiyaa gidduun jiraati. Ayyee. Isa kanaafiyyuu immoo wanti godhamuu maloomma tokko warraaqsaatti amma ajaja kennaa jiru. Warraaqsaanii kallattii koo jira. Kallattii kana gadhiisee lafa birgeedii kaa'atee dhaabbatee akkuma isin walitti dhuftanii ajaja buustanii taanke dhaabbatu shurrubbe dhaabbaddotan gaafa sana kan itti gaafatamtu seeraan siniin jedheedha jechuudha. Waan kana booda dhufuuf itti gaafatamtu erga dhaabbatu na jedhanii ulee seeraan harka jira. Kanaaf taanke bakka itti deebiin sun yakka ta'ee amma immoo yuu warraaqsaan addana jira lafa birgeedii isaatti haa deebi'u kanarra dhaabbanne jaalmarroon seeraaf to'atamaa jechuudha.
qaamni jaalmarrootiin seeraan to'atu hin jiru taanaan immoo qabsiisuu qabsaan jiru ansa jajarraan fudhatu. Yoonni immoo waraana ta'e irraan hiiktu, boddeerraan naa hiiktu, kana booda anis hidhannoo koo malee waraana gidduu waraana na fidutu jira. Isinis gadi dhuftu kanan ta'u taanaan immoo waraana miti jechuudha. Sirumayyuu. Kanaafiyyuu ajaja kanan fudhatu taanaan inni waan ajaja natti kennuu qabu. Gabaabumatti ani gaaffiin koo jalqabaa jaalmarroorraa eenyu hiikaadha. Namni hiiku jiraatennaan immoo irraa naaf hiikan. Dubbichi akka dubbii giddu galeessaa, dubbii kaabaa, dubbii kibbaa miti jechuudha. Negaa itti deemna amma gara battala sanaati baheen gara baddaa wayitti achi ol dhufee jira. Ijoollee akka gaafa sana teenyee haasofne immoo mee akkaataa isaa adda baafadhee man sitti deebi'a hangasitti obsii jechuudha. Akkuma kanaan dura siitu ta'e wanti hunduu yeroodhaan fudhata. Seerri anasii sisii eenyuun iyyuu ni bita. Amantee hojjette wanta ta'eef obsiidhuma obsumaanii maal akka ta'e egaa dirqamicha akka gurbaatti dabartee jira natti fakkaata gaa ati immoo kunoo himata lamaan kana himatte maal akka goonu yookaan maal akka ta'uu walumatti deebina. Aan ammayyuu sitti majaal bilisuma furmaanni tokko kan inni jiru nan beekaa jechuudha. Furmaanni tokko kan inni jiru eenyutu hidhannoo irraa hiikaadha joldeef jaalmarroodhaa jechuudha. Tokko gaaffiin koo kana qaamni sun naafaa dhufu qaamni isaan to'achuu danda'u akka waraanaatti isaan maleekaa wayii miti jechuudha. Yookiin immoo waaqa wayii miti. Rabbii wayii miti irraa naafaa hiikamu isaan irraa jechuudha. Kanaan duratti meeshaan lafa kaa'inaan eenyuyyuu eegumsa tokko malee litan dhufeen. Na beektaa jechuudha. Har'as immoo kaa'ee lafannaan daa'imaafuu kaa'eera lafa. Namni kun nama caasaan kan naa gadiite jechuudha. Badeessuun hin danda'a kaleessa. An bireenii 8 hin jira. Inni bireenii 1 hin jiru. Taakkiyaatiin jira. Bitameeraa fi kaleessaa jechuudha. Garuu immoo sana keessatti callisamee akka haadha manaa ofiitti yeroo barbaadan meeshaa lafa kaa'e yeroo barbaadan hojii barbaade namatti kennu sun an fudhadhu beektaa roorroo jibban bahe manaati. Kun immoo roorroodha. Waan biraa tokko miti. Hunduu bo'oo tokko keessa deemaa jiru isa bo'oo tokko keessa deemuufi immoo isa wareegama meeqa kaffaluufi immoo akka barbaadde goota taanaan maalni ani waa wallaala miti bara qabsoon kun hin burjaajee hin jedheen malee bu'aana caalaan buunyeen miti ni man eenyu bu'aana caalaan buunyee jechuudha har'an kana siin jedheen eenyuyyuu beekamaadha beektaa kun eenyuyyuu beeka kana garuu callisti akka haadha manaa keessa olii ganne burjaajessuu hin dandeessu akka ilma oromoo tokkotti immoo an kalaa sirriirra jaallan gidduutti wareegama kaffaluuf ammayyuu qophiidha. Eenyutti muka qottoon ta'u nama na barbaachisu dhufetti immoo yoomii ta'an ofirraan deebisaa jechuudha. Namatti ajjeesu immoo dursitee ajjeesuu filatta waan ta'eef uffanni ajjeestu ammarraa kaasaatii qaama inni isaa ilaalu hundatti nan hima jara sana to'annoo seeraa jala yoomiin oolamate haa oolan. Oolan walitti ta'e dhufna abbaa seenaatti walitti dhufnaa jechuudha. Rakkoo akkamii wareegama meeqa kaffallee abbaa seenaatti dhufna abbaa seenaatti fidaa jaara. Achitti hin fannifamaa jechuudha. Kan ta'u ta'e immoo karaa barbaadan bahaa. Xumuratti ani kanuma isiniin jedhaa natti deebi'ee. Kallattii kana wanti jiru madoo jira mooraa leenjii eegaleen jira. Kana keessatti namoonni dadhaboo hedduun mooraan ni jira jechuudha. Gaafachuu ni dandeessu. Mooraan naannoo 4 moo kamtu jira. Surreeshin hundi isaa harka keenya laata. Ani irraa dhaabennaa waraanni kun hin facaayyuu waan fayyadamu tokkoyyuu hin qabu. Baddaarra diina jira jechuudha. Sochii diinaatu jira. Kanaaf jecha waraana asirra jiru warraaqsa ammarraa kaasaatii gara birgeedigatti deemu jedhee jira. Hin deemu taanaan waan biraatu jira taanaan anuyyuu furmaata kan ta'a jechuudha. Ishee kana yeroo gidduutti imerjensii dubbii kana furmaata godhaati warraaqsa asirraa deemsisa. Waraana kana kallattiin kennaa jechuudha mooraa madoo hundumaaf. Amma sassabootu wanni ati seeraaf bitamtee warraaqsaaf hiikkatteti doofummaa kee yookaan immoo lummummaa kee yookaan wallaalummaa kee miti. Seeraaf bitamte seerri immoo anasii sisii eenyusii hin bitaasiin jedheera. Kana akkasitti hubadhu baga seeraaf bitamtee hiikkatti jennaan hiikkatte akkuma namni siin jedheedha jechuudha kun. Kanaafi amma waan asamma jette kanasi rakkoon qabu itti deemna garuu obsuu qabdaa jechuudha. Ammana qabsoo hojjettee ammana sabaaf hojjettee ammana lafa kaayyoo galmaan ga'uu keessa
keessatti aartee waa tokko keessa yoo seenne seenaa badu seenaa sabaa badu seenaa maatii keessaa dhalannee gaafa keenyaallee kana irrisuufi warraaqsa asirraa deemsisaan jedhe karaa seeraa jalqaba irratti warraaqsa asirraa deemii jedha anis nan jedhaa jechuudha. Suni warraaqsaan asirraa hin deemu taanaan ammas dubbitu jira jechuudha. Kanaafiyyuu ta'innaan immoo garantaan itti deemuurra wal jala dhaabbachuurra seenaan taane as gidduutti biqilchuurra warraaqsaan kallattiin lafa kana gadhiisuu qaba kun ejjennoo kooti jechuudha. Jaallattes gudditetti warraaqsaan asirraa gadhiisuu qaba ittiin himaa jechuudha. Kanan gadhiisu taanaan immoo ani nan gadhiisisaati. Akkatti gadhiisu. Ittiin